Arga fuunee abdiidha miiltota irra chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatiina kutaan itti aanu yeroon akka simbira ga'uufis mallattoo notificationii tuquu hin dagatiina isiniin jenna. Kan wajjin ilaallu CSS selectoridha. CSS selectorid maalidha? Faayidaan isaa maali? Akkamittis immoo elementoota garaa garaa keessatti fayyadamnu isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Gabaabumatti CSS selectoriin waan akka nuuni specific element yookaan immoo elementoota adda baanii HTML faayilii keenya keessa select goone akkamitti style gochuu dandeenya. Kanaafidha jechuudha kan inni nu gargaaru. Keessumaa external faayilii fayyadamna yookaan immoo external style sheet fayyadamna yoo ta'e kun wanta baay'ee murteessaadha. Sababiin isaa wanta tokko ittiin adda baasuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha selectoriin. Haala kamiinitu akka select goonu waliin ilaallaa jechuudha. Gabaabaatti eegaluudhaaf fakkeenyaaf paragraafii kanaaf kilaasiin kenna. Kilaasiin isaa class 1 ta'u akkasumas immoo kanaaf immoo id'n kenna. Id'n isaa id 1 ta'u kun immoo amma kana style gochuudhaaf fakkeenyaaf external style sheet kiyya keessatti dhaqee maalan jedha fakkeenyaaf id 1 edhe kana booda as keessatti akkas jedheen color isaa yookaan immoo background color maalin godha yellow godha fakkeenya kana booda yeroon kana godhutti maal ta'a jechuudha styling kana haala kanaan id dhaan select goone okay id 1 dha id 1 jedhas tirifama kana booda yeroon godhutti maal ta'a jechuudha background color isaa yellow ta'a jechuudha akkasumas immoo class 1 isa jedhu immoo gochuudhaaf class 1 edeen saving jedha kana booda class 1 asii immoo dhiifama bakka kana taashin fayyadamu tuqaan fayyadama sababii ta'eefidha kana kanaaf iyyuu haala kanaanis select gochuu ni dandeenya jechuudha akka kanatti itti fayyadamuudhaafis nu gargaara. Kana malee elementoota achirra jiran hunduma isaa elementoota body keessa jiran hunduma isaa wal faana style gochuu yoo barbaanne fakkeenyaaf maal goona asterisk yookaan mallattoo starii kana goona jechuudha. Kana booda maal goona refresh yeroo goonutti maal ta'a wantoota hundumtu isaa elementiin achirra jiru hundumtu isaa maal kana qabata jechuudha. Style kana qabata jechuudha tun jaallatiin dirqame jechuudha. Kana malee immoo elementoota specify goone fakkeenyaaf h1 h2 kana malees immoo paragraafiin akka inni background isaa kana ta'u yoo gochuudhaaf jenne maal ta'a jechuudha warri h1 ta'anii h2 ta'anii fi paragraafii ta'an hundumti isaanii maal ta'ummaa style kana qabaatu jechuudha. CSS selectoriin haala kanaan select goone akka nuun itti fayyadamnuu fi carraanuuf kennaa jechuudha. Kanaaf iyyuu wanta baay'ee bareedaa fi gaarii ta'edha jechuudha. Color background color duwwaa miti attribute barbaanne as keessatti fayyadamuu dandeenya. Amma garuu kanan fayyadamaa jiru background color qofadha jechuudha. Kana malee immoo unordered list keessa listoota select goones gochuu dandeenya. Unordered list keessa ul jenne greater than li jenne haala kanaanis achi keessa elementoota jiranii background isaanii gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkasittiinis select gochuudhaafidha jechuudha. Selectoriin kan inni baay'ee nu gargaaruufi jechuudha. Kana malees immoo elementoota walitti aananii jiran haala kamiinitu goonaa isa jedhus ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf elementoota walitti aananii jiran yeroo jennutti h2 yoon jedhe fakkeenyaaf yeroo asii refresh godhutti maal ta'a paragraafii taane inni jiru h2 style kana qabata jechuudha. Paragraafiin kunoodha h2 immoo isa jira h2 immoo kunoo itti aanee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu styling kun eenyu irratti apply ta'a jechuudha waan kana booddee jiru yookaan immoo after this kana booddee wanti jiru irrattitu apply ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu kana booddee wanti jiru immoo wallaggaas jiru kanarra jechuudha. Kanaaf iyyuu maal ta'e jira apply irratti ta'e jira yookaan immoo background kana qabaatee jira jechuudha. Kana malees immoo HTML property jiran keessa isaan irrattis immoo xiyyeeffannee gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kan title qabu yoo gochuudhaaf jenne title kan qabu as keessatti title jenne save jenna. Kana booddee warri title qaban hundumti isaanii maal ta'u apply jechuudha. Naqamtee inni jedhu kun amma title qaba yoo jenne dhufnee ilaalle isa qofatu as keessa title isaa seetii ta'ee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu maal ta'a wanti kun isa irrattitu apply ta'a. Kanaafuu background kana yellow kana kan inni qabaatee fi sababii maaliitii fi sababii kanaatiif jechuudha kan inni qabaachuu dandeesse jechuudha. Kana malees immoo title keessa title moo warra qaban keessa fakkeenyaaf title kanaaf title goona fakkeenyaaf
title jenne title isa immoo qellem Wallagga enna Dambidolloo qellem Wallagga kana booddee title qaba kun lamaan isaanii title qabu amma utuu kan refresh goone maalta lamaan isaaniitu apply irratti sababiinse kan seetii ta'eef jeetu taa'aa jira jechuudha sababii ta'eef jechuudha kana malees immoo title sana keessaa immoo fakkeenyaaf East Wallagga sadii duwwaa gochuu barbaanne East Wallagga jennee haala kanaanii isa kanarratti akka inni apply ta'uu gochuu ni dandeenya jechuudha qellem Wallagga wennessi qellem yoo jennee maal ta'a jechuudha isa Dambidolloo sanarratti too dhufee ta'a jechuudha sababii isaa maaliif specifically selectii gooneetu irratti maal gochaa jirra irratti hojjechaa jirra jechuudha kanaafidha jechuudha kan inni haala kana qabaachaa jiru jechuudha inni kan biraammoo title kana fakkeenyaaf title kana fakkeenyaaf furanne title kana keessaa jechi ta'e tokko jirti yoo ta'e jechuun jechumti xinnoo ta'e tokko fakkeenyaaf amma qellem keessa lemiin jirti miti title lemii qabanii lemiin keessa jiru gochuu ni dandeenya jechuudha kana jechuun kan Dambidolloo irratti ta'a jechuudha lemii kan qabu fakkeenyaaf lamaan isaanii Wallaggaa jedhee jira elli lama walitti aansee jira jechuudha Wallaggaa keessa immoo kanaafuu elli lama kan qaban yoo gochuu barbaanne haala kanaan dhufee maal ta'a apply ta'a jechuudha sababiin isaa maaliif search godhan as keessaa jechuudha fakkeenyaaf as keessaa amma kan isaan qabanii inni kunis e qaba fakkeenyaaf kana yoon jedhee ea yooman jedhee fakkeenyaaf ea yoon jedhee maal ta'a jechuudha dhufee naqamtee irratti ta'a jechuudha sababiin isaa ea kan qabu isa duwwaadha as keessaa ea warri biraan hin qaban garuu fakkeenyaaf eegaa yoon jedhee as keessas eegaan jira as keessas eegaan jira jechuudha kanaaf yoo eegaa yoon jedhama maal ta'a jechuudha eegaa isa booddee lamaan isaa irratti ta'a jechuudha kana malee elementoonni cheekdii ta'anii yookaan immoo selectii ta'anii jiraachuu isaaniitiinis gochuu ni dandeenya jechuudha isa kana immoo akkamitti goona yoo jenne fakkeenyaaf input bakka kanatti input jenne tuqlamee keenya inputiin checkbox ta'e cheekdii ta'e jiru yoo jiraate maal ta'a jechuudha wanti kun irrattitu apply ta'a jechuudha checkbox dhaafidha jechuudha kun kan inni hojjetu yeroo kanatti fakkeenyaaf waan hin godhaa box shadow godhaaf box shadow ifama box shadow kana keessatti immoo shadow akkamitti inni apply goona jenne kanasi kutaa darbe keessatti ilaalleerra kana irratti yeroo goonu irratti horizontal distance dhaan jalqabna jechuudha ittaansee vertical distance kan ittaan immoo maalidha jechuudha blurry yookaan immoo inni ittaan immoo maala blurry of the shadow is 2 pixel ta'u coloriin isaa immoo radial ta'u jechuudha fakkeenyaaf kana booddee yeroo amma dhaqee tiikii keessatti godhutti amma refreshing godha yeroon kana keessatti tiikii godhutti maal ta'a jechuudha kuni styling kun dhufee irratti maal ta'a apply ta'a jechuudha box shadow kun dhufee maal ta'a irratti tu apply ta'a jechuudha yeroo nasi cheekii godhutti akkuma argaa jirtanii jalli isaa maal qaba shadow qaba yeroo antiikii ta'u immoo keessaa badaa jechuudha haala kanaanis itti fayyadamuu ni dandeenya selectoriidhaan selectii goona jechuudha kana malees immoo fakkeenyaaf yeroo inputii irratti focusii goona jechuun inputii warreen barreeffamaa jechuudha textii warra ta'an fakkeenyaaf background color isaa background color isaa kana maal ta'u yellow ta'u jechuudha yeroo focusii ta'utti amma maal ta'a jechuudha kun keessa amma akka argaa jirtanii waan tokko hin qabu garuu refresh goone yeroo nuun akkas godhutti maal ta'a keessa coloriin isaa keelloo ta'a jechuudha alakka kanaatitti selectii gochuu dandeenya jechuudha kana malees immoo elementoota waan gochuus dandeenya fakkeenyaaf h2 irratti yeroo hoverii ta'u gochuu yoo barbaanne bakka kanatti dhufne maal jenna hover jechuun irra keessa yeroo tuqamutti jechuudha waan inni ta'uu qabu background color yellow amma yeroo hoverii ta'utti immoo akka inni background color yeroo karsariin keenya irra dhaqutti akka inni background yellow qabaatu gochuudhaaf maal goona kana goona jechuudha kana booddee dhumneesi maal goona yeroo nun hoverii goonutti maal ta'a background isaa coloriin isaa yellow ta'a yookaan immoo keelloo ta'a jechuudha haala kanaatiin kana malee amma fakkeenyaaf href irratti fayyadamuu yoo barbaanne maal goona href fakkeenyaaf href warreen qaban kana irratti gochuudhaaf yoo barbaanne bakka kana dhufne maal jenna akkas goone href jenna amma wanti kun maal irratti ta'a jechuudha warra href qaban irratti ta'a jechuudha
hyperreference warra qaban irrattis haala kanaanis gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafis carraa nuuf kenna. Inni tokko immoo maalidha? Amma as gubbaatti akkuma argitanii elementiin kun unordered listidha. Unordered list keessa elementii specify goone children ifarattis gochuu dandeenya jechuudha. Kan immoo haala kamiin goona isa jedhuuf immoo unordered listidha wanti nuun qabnu. Unordered list keessa immoo listoota jiran keessa maal goona? First jenne first child goone color isa color fakkeenyaaf red first child daafitu maal ta'a jechuudha. Kun apply ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf refresh yeroo goonutti akkuma argitanii kun maal ta'e diimaa ta'e jechuudha. Href sababii ta'eefitu haala kanaan ta'e malee kana malees immoo first child last child jechuu dandeenya. Last child yoo jenne immoo maal ta'a jechuudha? Isa xumuraa irratti ta'a jechuudha. Wanti kalariin diimaanii isa xumuraa irratti dhufee ta'a jechuudha. Akka kanattis itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan inni nafee maalidha? Fakkeenyaaf maal goona bakka kanatti jechuudha. Innis jennee last child lama yoo jenne fakkeenyaaf as keessatti maal akka inni ta'u waliin ilaalla jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Last child irraa isa lamaffaarra jiru jechuudha. Amma last child irraa inni lamaffaarra jiru kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf sadaffaa yoo goone immoo isa kana ta'a jechuudha. Akkasumas tokkoffaa yoo ta'u isa xumuraarraa yoo tokkoffaa ta'e immoo eeudha isa kana ta'a jechuudha. Haala kanaanis selectoriin kanaaf nu fayyada jechuudha. Selectoriin baay'ee murteessaa kan inni ta'ee fi kanaafidha jechuudha. Kutaa itti aanu wal argina irra deebiin kun miiltota eegala chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Galatooma.